Hashamaar kafuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwsii akkam jirtan, nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jenna. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwsii, namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwsii faarawaa taatan Muhaa Niwsii subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'uun nutti dabalamaa isiniin jenna. Kanneen maatii Muhaa Niwsii taatanii jirtan viidiyoo keenya laayikii fi sheer gochuus indagatina. Qophii keenya ammaaf qabanne kana sunitti himuudhaan hagaduma sagantaatti sin waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya laayikii sheer gochuus indagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii jabduu kibba Oromiyaatti fudhachuu himee rayyaan ittisa biyyaas godina Shawaa Lixaa keessatti WBO irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu hima. Wal waraansi WBO fi mootummaa jabaachuun godina Booranaa aanaa Dilloo keessattis kan itti fufee godina Shawaa Lixaa keessattis ammaatee jira. WBO'n kibba Oromiyaa ijoolleen Jaalgammachuu Abbooyyee Diinaa biyyootti dabaluu yoo himana godina Booranaa aanaa Dilloo keessatti lola jabaa kaleessaa fi har'aan tana gaggeeffameen WBO'n kibba Oromiyaa lafa awwaalcha raayyaa ittisaa gochuudhaan injifannoo guddoo argachuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola kanaanis konkolaataa diinaa kan waraana diinaa ammoo fi'uudhaan adeemaa ture sadii WBO sakatta'uu maqaa jedhuu fi uummata Oromoo hiraasuudhaaf ammoo bobbahaa turte irratti tarkaanfii rifaasisaa fudhachuudhaan diina konkolaataa sadanuu guutumatti du'aa fi madoodhaan adabee jiraachuus himee jira. Gama biraatiin ammoo konkolaataalee sadanuu ibiddatti qabsiisuudhaanis ammoo balbalchee jiraachuus beeksisee jira. Gama meeshaatiin ammoo BKM dabalatee AKM hedduudhaa fi akkasuma dishqaa fi kanneen biroo dugda raayyaa ittisaarraa hiikuudhaan ammoo dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godheetiin jira jechuudhaan ijoolleen kibba Oromiyaa tan Jaalgammachuu Abbooyyeetis himaa jiru. Raayyaan ittisa biyyattii ammoo tarkaanfiiwwan jajjabduu fudhachaatiin jira yoo jedhu humnoonni fiildi maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaatiin bobbaafaman giddu galeessa keessatti godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan keessatti tarkaanfii fudhachaa jiraachuus himan. WBO'n tarkaanfiiwwan jajjabduu torbee darbirraa jalqabuudhaan giddu galeessaa fi lixa hamma kibbaatti fudhachaa jiruun injifannoo gonfachuu yoo beeksisu, kaleessaa fi har'aas lola guddaa gaggeessee wal duraa fi duubaan injifannoo gonfatee jiraachuus beeksisee jira. Raayyaan ittisaatis giddu galeessa keessatti humna ABO shanee dura dhaabbachaatiin jira jechuudhaan gama fuula miidiyaa hawaasasaa Feesbuukiitiin beeksisaa jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan keessatti ammoo kutaa waraanaa giddu galeessaa kan Jaaffaa WBO irratti tarkaanfii jabduu fudhachuudhaanis diina biyyattii barbadeessee jedhu raayyaan ittisaa. WBO'n ammoo tarkaanfiiwwan jajjabduu giddu galeessatti fudhachaa tureen torbee darbirraa kaasuudhaan naannawa zoonii Haraarsadee fi bakkoota biroottis humnoota raayyaa ittisa biyyattii harcaasaa jiraachuus himee jira. Akkasuma giddu galeessarraa haga lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti lola jajjabaan gaggeessaa jiruun ammoo diina koo haleelaan jira yoo jedhu WBO'n raayyaan ittisaatis diina biyyaati jechuudhaan ABO shanee barbadeessaatiin jira jechuun injifannoo gonfachaa jiraachuus beeksisaa jira. WBO'n ammoo humnoota mootummaa barbadeessee hedduu isaanii walitti qabuudhaan meeshaalee gurguddoo yoo booji'uu fi akkasuma konkolaataalee waraanaa hedduu ibiddatti qabsiisuu yoo barbadeessus mul'isee jira. Raayyaan ittisa biyyattiitis ammoo namoota lamaa sadii kan WBO'n fakkaannes walitti qabuudhaan warreen WBO ta'an ammoo kan raayyaan ittisaa booji'e jechuudhaanis mul'isuu irratti argama. Miseensota ABO shanee kanneen raayyaa ittisa biyyattiitiin barbadeeffaman irra hafan jechuudhaanis mul'isaa jira. WBO'n ammoo danuu isaanii walumatti qabuudhaan wal duukaa yoo yaasus mul'isee jira. Wal waraansi WBO fi mootummaa jabaachuudhaan erga marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture fashalaa'e as ammoo hammaachuun lafoo fi qilleensarraanis itti fufee jira. Giddu galeessa keessatti ammoo
maatiin keenya badaa jira jechuudhaanis ajajaan humna qilleensa biyyattiidha Jeneraal Yilmaa Mardaasaa yeroo garagaraatti ammoo diroonii fi akkasumatti illee jeettiiwwan MiG-29 waboo reebaa jiraachuunis himamee jira. Waboon giddu galeessa guutumattuu cabse yoo dhuunfate isinii fi maatiin keessan baduuf jechuudhaanis ammoo muummee Abiyyi Ahmadis ajajoota olaanoo waraanaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaarraa hanga fi ammoo haga Jeneraal Yilmaa Mardaasaatii fi akkasuma ammoo Muhammad Tasammaa fi kanneen biroo hedduu isaaniittis dubbachaa jiraachuun himamee jira. Waboon otoo duuban deebiin ammoo tarkaanfiiwwan fudhachaa ture jabeessuun lolichaas itti fufee giddu galeessa qaqqabuudhaan zooniiwwan haaraa keessattis lola ulfaataa meeshaalee gurguddoodhaan gaggeessaa jiraachuus beeksisee jira. Amma kibba Oromiyaatti raayyaa qabbaneesseen jira. Lafa awwaalcha isaaniitis ammoo godheen jira. Godina Booranaa aanaa Dilloo jechuudhaan duratti adeemaa jiraachuudhaas kan beeksise. Tarkaanfiiwwan yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiruun diina barbadeessee lafoota hedduus bilisa baasuudhaan sabaaf dachiisee ammoo xurree bilisummaa qabatee duratti adeemaa jiraachuus waraanni bilisummaa Oromoo Waboon beeksisee jira. Walwaraansi jabaan godina Shawaa Lixaa aanaalee hedduu keessatti waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuun itti fufee jira. Lolicha ammaatee yeroo gaggeeffamaa jiru kanatti waboon injifannoo gonfachuus yoo beeksisu mootummaanis godina Shawaa Lixaa keessatti tarkaanfii jabduun fudhachaa jechaa jira. Waboon ammoo gama isaatiin godina Shawaa Lixaa aanaa Jaldoo keessatti tarkaanfii guggubduun fudhadheen humnoota mootummaa hedduu barbadeesse yoo jedhu mootummaanis ammoo Jaldoo fi Ginda Bireetti humnoonni ABO shanii harka laachaa jiran jedha. Lola guddaa godina Shawaa Lixaa keessatti gaggeeffamaa jiru kanaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo Waboon Ginda Bireetii fi Cophitti tarkaanfiiwwan jajjabduu fudhachuusaa yoo himu lola kana gubbatti humnoonni lafoo Itoophiyaa fi qilleensa hirmaatanii jiraachuunis himamee jira. Waboon lola guddaa meeshaalee gurguddoodhaan dabaalame Ginda Bireetii fi Cophitti yeroo gaggeessaa turetti humni qilleensa Itoophiyaadha. Waboo reebaa akka ture ammoo kan himame dirooniidhaan. Haa ta'u malee waboon lolichaas injifadheetiin jira kan jedhe. Lolicha kanarratti ammoo meeshaalee gurguddoo gareedhaan dhukaafaman hedduu isaanii waboon Ginda Bireetii fi Cophitti ammoo gonfachuus beeksisee jira. Akkasuma Ilfaatii fi Amboo dabalatee naannawa Amboo bakkoota hedduuttis lolli meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa jiraachuunis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon tarkaanfii guggubduu fudhadhe jedhuun ammoo godina Shawaa Lixaa aanaa Jaldoo Ginda Bireetii Cophii Ilfaatii fi naannawa Amboo bakkoota hedduutti diina koo barbadeesseen jira jedhu mootummaanis Shawaa Lixaa lafoota hedduutti Jalduu dabalatee ABO shanee dura dhaabbachaa jirra jechuudhaanis ammoo kamarayyatti biyyattiitiin beeksisaa jira. Waboon lolicha jabeessuun giddu galeessa qofa otoo hin taane ammoo lixa Oromiyaattis tarkaanfiiwwan jabduu fudhachaa jiraachuu kan beeksise. Wallagga Baattis humnoota danuu akka baala mukaatti harcaasuudhaan Oromiyaa lafa awwaalcha jaraa godheen jira kan jedhe. Kibba Oromiyaattis humni Gammachuu Abboyyeetiin durfamu ammoo Gujii Lixaa keessatti aanoota hedduutti lola jajjabaa gaggeessaa jiraachuu kan beeksise. Humnoota mootummaachitti bobbaafamanii turan lola jabaa torbee kana keessa gaggeesseen hedduu isaanii bakka irraa deebii hin qabnetti gaggeessee jiraachuu yoo himu fuuldurumattiin adeemaa jira jedhu. Kibba Oromiyaarraa Waboon Lixaas akkasuma kan jedhu. Giddu galeessa keessatti ammoo inumaatu mootummaa Mogolee Ciraatiin jira kan jedhu. Humni Jaalsanyii Nagaasiin hoogganamu fuulduratti siqaa jirra jedhu. Waboon ammoo mootummaan deemsa dadhabee jira, dura dhaabbachaa jirra, barbadeeffamaa jira. Waboon imala gara nagaatis jalqabe jechuu cinatti duula guyyoota 40 labsuusaa kan beeksise. Mootummaan Abiyyi Ahmad duula guyyoota 40f adeemu kan labse keessatti ammoo kisaaraan guddoon irra qaqqabdee akka jirtuu fi duulli guyyoota 40f waraana bilisummaa Oromoo Waboo
barbadeessuu jedhus otoo milkaa'in ammoo fashalaa'unsaatis himamee jira. Hayyoonni ammoo duula guyyoota 40 miti ganna 4 waraana bilisummaa Oromoo waboo fixuu yookaan balleessuu kan dadhabe guyyaa 40 ammoo balleessi jechuun saatu kan gurra naman gallee fi akkasuma fudhataman qabne qoosaa taphan fakkaanne jechuudhaanis ammoo himaa jiru. Waboon duula guyyoota 40 mootummaa nan gaggeessa jedhu ammoo guutumattuu fashaleessuudhaan deebisee humnoota diinaa kan jedhu raayyaa ittisa biyyattii haleeluudhaan injifannoo gurguddoo gonfachuun fuulduratti adeemaa jiraachuus beeksisee jira.